du'i kan sirraa fudhanne aangoo du'aa cabsee mootummaa du'aa daakee humna du'aa butuchee si'ooliin qullaa tambisee laga du'aa iyyisiisee kan ba'e qulfii si'ool kan harkaa fuudhe ilmi waaqayyo du'a mo'eera. Inni fira keeti. 2 fageenyi lafaa sirraa hin fudhatu. Akkati waamtetti siif hojjeta. Seera ba'uu yoo dubbistan maal jedha waaqayyo Israa'elootaani aniyya isaanii dhaga'eeraa gotwaannaa isaanii argeeraa isa isaan qabe keessaa baasuudhaaf gadi bu'eeraa jedha. Waaqayyo sitti dhiyoodhaa jechuu gooti. Isa sadaffaa iyyummaan sirraan fudhatu waaqayyoon sooressa dhanna ga'eessa guutuudha. Beeziin kee maalidha nama gaafatu namoonni tokko beeziin keenya inni jalqabaaf inni dhumaa waaqayyoodha. Ati mee taayitaa guddaa irra kan jirtu silxaana baay'ee olaanaa irra kan jirtu birrii baay'ee kan qabdu beekumsa jabaa kan qabdu lafa ati kaate sanaa kan si fuudhe waaqayyoodha. Durakkoo qabeenya miti rifeensa mataa guutuun qabdu turte. Durakkoo wayyaan gaashaa sirra hin jiru qullaa kee dhufte gara addunyaa kanaa sitti dadhabee si hoogganee si qajeelchee si ijaaree bukkee si dabarsee baatee si fide. Kanaaf waaqayyo itu ati yaadin dinqii siif hojjeta. Kanaaf amma tarsa'uu ga'utti kiyyoon isaanii jedha. Itti wal waaman achi booddee filatanii nyaatanii jedha sagalee waaqayyo. Mee Yohaannis wangeela Yohaannis boqonnaa 5 nan dubbisa kutaa kana wajjin kan wal qabatu. Yeroo kana booddee ayyaanni warra Yihuudootaa ture. Yesuus Yerusaalemitti ol ba'ee karra oolaa isa jedhamu isa masaraa mandaraa Yerusaalemitti galchu bukkeedhaan bishaan kuufamaa afaan Ibraayisxiitiin Beeta Zaataa jedhamu tokko ture. Bishaan sana bira godoo babal'aa 5tu ture. Namoonni dhukkubsataan baay'een warri jaaman, warri naafatan, warri dhagni isaanii gar tokko du'es godoo sana keessa ciisanii yookaan raafamuu bishaanichaa hin eeggatu turan. Lakkoofsa 4 ergamaan waaqayyo yeroo yerootti golbuma bishaanichaa keessa lixee isa irraasa. Raafamuu isaa booddee namni bishaanicha dursee lixee dhukkuba kamitti iyyuu fayya tureera. Waa'ee Yesuus Kiristoos karra oolaa isa jedhamu mandara Yihuudootaa karaa Yerusaalemitti ol ba'ee karra oolaa isa jedhamu sana mandara Yerusaalemitti galchu yookaan karra Yerusaalemitti karaa galchu sana bukkeedhaan bishaan kuufamaa afaan Ibraayisxiin Beeta Zaataa jedhamu afaan Ibraayisxiin Beeta Zaataa jedhamu bishaan kuufamaa wayitu jira. Bishaanicha bukkee immoo godoo babal'aa 5tu jira. Godoon sun kan beekamu namoota dhukkuba adda addaa qaban naaf jaamaa duudaa goophoo ol jedhanii socho'uu hin dandeenye walumaa gala nama ta'anii akka namummaatti jiraachuu hojjechuu socho'uu kan hin dandeenye namoota sanatu keessa jiraatatu. Lakkoofsa 5 dubbisnu wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 5 namni waggaa 38 dhukkubsate tokko achi ture. Yesuus yommus namicha dhukkubsatee ciisu sana argee yeroo dheeraan mana ga'u dhukkubsachuu isaa irraa erga beekee fayyuu barbaaddaa jedhee isa gaafate. Namichi dhukkubsataan sun gooftaa bishaanichi yommuu raafamu kuufama bishaanichaa keessa nama na buusu hin qabu. Ofii kooti immoo utuun itti rakkadhu namni biraa na dura keessa lixa jedhee deebiseef. Yesuus immoo ka'ii siree kee fudhadhu adeemi ittiin jedhe. Namichi achumaan fayyee siree isaa fudhatee achi adeeme. Guyyaa namichi kun fayye guyyaa sanbataa ture. Yommus warri Yihuudootaa namicha fayye sanaan har'i sanbataa siree baachuu seerri si dhowwa jedhan. Inni garuu deebisee namicha isa ana fayyisee siree fudhadhu adeeminaan jedhee isaanin jedhe. Isaan immoo eenyu namichi siree fudhadhu adeemisiin jedhee sitti mee jedhan isa gaafatan. Namichi fayyee eenyu akka isa fayyise hin beekne. Yesuus immoo namoonni iddoo isaatti waantuu ta'aniif achi adeeme ture. Ergasii Yesuus namicha fayye sanaan mana qulqullummaatti argatee kunoo amma fayyiteetta. Egaa kanarra caalu akkasitti dhufnetti si'achi cubbuu hin hojjetin ittiin jedhee jedha. Kutaa kana keessatti wanti nu dubbatu waa'ee namicha miidhamee achi jiru bishaanicha lixee fayyuudhaaf nama dhabee fi humna dhabee waan lama dhabe. Tokko ergamaan waaqayyoo bishaanicha lixee gaafa sochoosu nama dursee lixetu fayya. Namichi kun tokko nama hin qabu. 2 humna hin qabu. Rakkoon isaa inni guddaan kana ture. Kan isin garuu
seera achi jiruun ala dhaqe Yesuus. Maal gochuudhaaf? Fayyisuudhaaf. Silaa inni birrii nama hin gaafatu. Silaa inni dandeettii nama hin gaafatu. Kan sa'a addaa, kan Waaqayyoo adda, kan Kiristoos adda. Maaltu adda godhaa? Karaa nuti beennuun ala dhufa. Amma gaa dinqii gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos asitti hojjete dinqii guddaadha. Namichi yeroo dheeraa akka achi ture erga beekee booddee maal taatee maal akkasii ta'u barbaaddaa jedhe. Maal jedhaa Filiphisuus boqonnaa 4 gaafa dubbistanii galataaf himata keessan akka beekamu godhaa jedha. Galataaf himata keessan Waaqayyotti beeksifadhaa akka isinii beekamu godhaa jedha. Kanaaf kadhanna. Kanaaf deddeebinee fuula Waaqayyotti iyyin. Namichi kuni maal jedhe? An nama keessa na buusu hin qabu. Ittuma nasi foqoquu, socho'uu namni humna qabu narra caalu lixee fayyaa jedhe. Jennaan Yesuus akka jedhe har'a akka gootu bishaan lixuus hin barbaachisu siree kee baadhadhuu galii jedhe. Guyyaa namichi kun fayye guyyaa sanbataati. Namoonni achi jiran immoo seeratti beekamoodha. Silaa nama tokko waa'ee lubbuu san gammachiisu seera keenya cabe maaloo keenya cabeedha. Yesuus Kiristoos amala isaa keessatti seera fayyina lubbuu namaa danqu cabsuu beeka. Kan inni gara biyya lafaa dhufee lubbuu barbaacha. Kanaaf firoota ko namichaan siree kee baadhadhuu galii gaafa jedhu namichi waggaa 38 ciise kun siree isaa baadhatee ka'e. Eenyutu baadhu siin jedhee jedhan malee baga fayyite, baga laga sanaa kaate, baga Waaqayyo si gargaare, baga tarree keenyatti dabalame hin jenne. Har'as miqqanyoonni jiru. Afaan isaanii danda'e gaariin dubbatu. Gaarii siin yaadan, gaarii siin mari'atan, gaarii siin hojjetan, gaarii siin godhan, waa'ee kee gaarii yaadan. Maaliif yoo ati fayyitu akka ati duutu barbaadu jiru namoonni akkasii ollaa kee jiru, lafa hojii kee jiru, waldaa kee keessa jiru, kan seexannitti galee keessa jiraatu, sii gammaduu warra hin dandeenye. Yoo ati makiinaa bitatte baga gammadde siin hin jedhan. Yoo ati makiinaan keessa jalaa cabu garuu inni baga dhaqe baga oolte siin jedhu. Warra akkasii waca du'a kee warra dhaggeeffatan har'as boris lafti isaanitti gabaabbateera. Har'as boris abdii akutatanii Waaqayyo siif lafa bariisisa. Soo namichi kun siree isaa baadhateetu akka fayyetti akka Waaqayyo isa gargaaretti socho'e. Garuu kan isa fayyise hin beeku ture. Eenyutu si fayyise jennaan hin beeku garuu siree kee baadhadhuu deemiinaan jedhe. Ergasii Yesuus mana sagadaa keessatti yookaan mana qulqullummaa keessatti isa argeetu lammaffaa kan kana caalu akkasitti hin dhufnetti cubbuun hojjetinii jedhe. Kanaaf firoota ko Waaqayyo ituu ati itti yaadin dinqii siif hojjeta. Ituu namichi kun itti yaadin raafama bishaanichaan ala dinqii hojjetaa dhaqe. Kutaan irra dubbadhe kutaa lamadha. Xiyyeeffannaan koo guddaan Simoon Phexros isa waamuuf jedheetu Waaqayyo qurxummii bishaan keessaa balleesse. Erga dhaqeetti dubbate booddee garuu darbadhu jedhe. Amma qurxummiin argattaa darbadhu jedhe. Yaa barsiisa ati jennaan malee kana keessa waayyuu hin jiru jedhe. Ergasii booddee kan isin dhibu qurxummii danuu argatan dabootti kadhate. Ergaa tokko si qaba. Ilaa xumura dubbii koorratti waan siin jedha. Joortee karaa ba'aa, karaa lixaa, karaa kibbaa baatee olii gadi kaattee homaa dhabdee herregdee buustee baastee kadhattee homtuu didee abdii kutattee ofirra kakatteessu. Waan tokko sitti dubbadha. Sagaleen har'a gara kee dhufe kun isa seenaa kee geeddaru. Sagaleen har'a gara kee dhufe eeyyeessumaan hin jedhaa jira. Namni sagalee kan dhagaa jirtu. Amma agartuun koof agartuun kee kan walirra bu'e. Dubbiin kun gara kee kan dhufe. Inni gaara dhoosu, inni tulluu dachaasu, inni Yerikoo jigse, inni galaana diimaa gargar kute, inni Yordaanosiin diige, waan si rakkisa diigee dhufeera. Abdii kee haaressaa, mogolee kee jabeessaa, baajata sii ta'aa, humna kee lafaa kaasaa gara kee dhufeera. Guyyaa ati har'a sagalee kana dhageesse qabe maal akka ta'e hin beektu garuu hin gammadda. Jireenya kee irra haareffamni dhufeera. Mana kee irra haareffamni dhufeera. Karaa kee irra haareffamni dhufeera. Dukkanni ati keessa jirtu kun siif ifa. Abdiin kee dukkanaa kun ni haaraa. Nama nabdatin, fura nabdatin kaasii ija kee irraa macaafa faarfannaa irratti akka jedha gara isaa ilaalaa
fuulli keessan haifu deebitanii qaaniidhaan lafa ilaaltanidha. Uumaa waaqaaf lafaa ta'uusaa Waaqayyo jireenya keetiif hoogganaa dhugaa ta'uusaa gaafa beektu warra abdii si kutachiisan irraa hin fagaatta. Gaaf tokkotu jedhama ijoollee wayituu namicha hoolaa bitatee deemu harkaa hoolaa buusuu barbaadanii jedhama. Hoolaa bitatee deema kottaa namicha kana wanta ni baatu gachisiifnaa jedhanii namicha hoolaa isaa bitatee harkifatee ka'e. Ijoolleen karaa qabataniiru mul'ata isaa gachisiisuuf eebba isaa gatachiisuuf kaayyoo isaa gatachiisuudhaaf. Likki namichi kun gaafa dhufu namichi inni jalqabaatti ba'ee maal namicho maaliif saree harkistee deemta? Maaliif saree baatta? Maaliif saree qabdee deemtannaan lakki saree miti kanan bitadhe hoolaadha jedha. Jajjabaatee bukkee darbe. Ammas gaafa darbu jarri walii galtee karaarra dhaabatteetti. Namni biraatti dhufee maal namicho maaliif saree baattee deemta? Kanatti harkisaa jirtu kanatti qabattee jirtu sareedha jennaan akkas ilaalee lakki saree miti hoolaadha jedha. Ammas jajjabaatee takka of hirkatti ilaalee maalan hoolaan bitadhe maalan kan harkartu hoolaadha saree miti jarri maal ta'an jedhama darbe. Jarri koo warra mul'ata gatachiisanidha. Jarri warra kaaffee ta'anii maqaa kee haasa'an mana toshattuutti maqaa kee haasa'an warra si kasasan warra digimtiidhaan hojjetaa oolan warra guruuppii irratti uuman warra maqaa keetiin waan hamaa hojjetan cabuu keetiif galgalaaf ganama iskirittoo baatanii kan maraatanidha. Ergaa tokko sii qabaan ituma isaan wallaansoo siin qabanii akka biiftuu mul'atta baran baruma ati keessa jiraattu kana lafti sii bari'e baajatti gasii dhiifame mul'ati haaraan gara kee dhufe jarumatu baga gammadde siin jedha. Yesus Kristos gooftaadha. Namni sadaffaan gaafa dhufu maali namichoo maaliifi ati saree harkiftaa jennaan of hirkatti ilaalee ka'eetu hoolaa bitatee deemu hoolaa harkifatee deemu kan guddisuudhaaf tolu hoolaa gateetu darbe. Jarri kun itti baay'attee harkaa buufte mul'ata keessa hirkaa buusuudhaaf tajaajila keessa hirkaa buusuudhaaf abdii keessa hirkaa buusuudhaaf isatti barattee nama guddaa taatu isatti hoogganaa gaarii taatu sirkaa buusuudhaaf sitti wacu machooftuun dubbachuu nama mala isheeti. Abboota firdii boqonnaa 11 gaafa dubbistan Yiftaayitti lakkoofsa diimaa namoota gatii hin qabnetti dacha'ee jedha. Dandeettii warra hin qabne dubbachuu duwwaa warra danda'an wanti qabatamaan harka isaanii keessa kan hin jirre isaantu itti duuleedha. Mul'ata baatta taanaan sitti duulu eebba baatta taanaan sitti duulu dhalootaaf gaaddisa taatta taanaan sitti duulu ati nama kaayyoodha taanaan sitti duulu ati garuu jabaadhu duubatti hin deebi'in abdii kee haaressi jabaadhu 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 mul'ata kee haaressi lafa harratti of ragatteesse kana hin kaata. Kanaaf erganni dubbatee booddee qurxummii danuu qabatanii dabootti waammatanii hin baay'atanii filatanii nyaatanii Waaqayyo isaan gargaare. Kanaaf firako abdii kee haaressi Waaqayyo si gargaara. Dhukkubsattee kan jirtu abdii kutattee kan jirtu sitti dukkanaa'ee kan jirtu waan qabattus kan wallaalte waan ati gootu sirkaa kan badu ituma abdattu jii darbe dhume ituma abdattu waggaan darbe dhume ituma abdattu torban darbe dhume ammas torban biraa jalqabdee ta'e innati jalqabde kun maqaa Waaqayyo waaqa jiraataatiin yeroo harka fuudhishii ta'a. Ergaa koo kanarratti xumura balbala haaraa jireenya haaraa ulfina haaraa kan eenyu cufuu